Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessaniin nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaada qabu eegaan warroonni musliima taatan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoonni amantii biraas nagaa keessanii isiniin jenne eegaan daawwattoota hordoftoota keenya har'a guyyaa kabajaati guyyaa jaalalaati guyyaa gammachuuti innis maal inni har'a guyyaan Ebla15 guyyaa gootota Oromoodha namni guyyaa kana hin beekne baay'eetu jira namoota tokkotu jira guyyaa kana beeku guyyaan inni beeku Gimbot7 Gimbot7 mantarqashiyoodha kan bara argitee wayyaan faangootti qabatte kan isa wantoota kana qabeeku jira garuu namoonni seenaa qoratanii fi namoonni seenaa beekan hedduun guyyaan har'aa guyyaa gootota Oromoo ta'utti beekan innis Ebla15 jedhamu guyyaa gootota Oromoo goota Oromoo meeqa jennee lakkoofnee itti ba'uu hin dandeenyu goota lakkaa'uun hin danda'amu gootota beeknurraa gaafa dubbanne garuu gootota akka Haacaaluu Hundeessaa kan dhiyeenya kana dhabu aarsaa guddaan kaffalamee fi akkasumas agartee Oromoodhaaf waan hedduu godhee nama lubbuun darbe namoonni isin beektan keessaa goonni Oromoodha Haacaaluu Hundeessaatti warroota san duraa warroota seenan dhageenye immoo kana sani jennee himuun hin ulfaata sababni isaa lakkoofsan hedduudha gootonni Oromoodha. Kanaaf guyyaan kun guyyaa kabajaati jedhame. Ilaalchi nama tokkos jira. Guyyaa kana akka ayyaanatitti kan kabaju jira, kan akka yaadannootti yaadatu jira. Anam fakkeenyaaf guyyaa gootota Oromoo kana akka ayyaanatitti osoo hin taane yaadannoo gootota Oromoo jedheetiin yaadadha. Maaliif Oromoonni nu duraa yookaan immoo hayyoonni dur guyyaa kana akkuma har'a anaaf si kabaju kanatti kabajan jechuudha. So anis guyyaa gootota Oromoo kana yaadadhe isinillee akka yaadattan abdii qaba. Oromoon seenaa ofii sirriitti baruu qaba, beekuu qaba. Namoonni tokko hin beekan akkuma isiniin jedhe Ebli15 kun maali? Eblummaan kun maali? Jedhanii garuu Ebli waan addaati miti guyyaa goototaati. So guyyaa goototaati fagoon deemtanii namoonni argitanii erga Haacaaluu Hundeessaadhaaf nama ji'a meeqaffaa keessa jirra? Ji'a kurnaffaa keessa jira. Saglaffaa fixaa jira gara kurnaffaa darbaa jira. Gootota akkana kan beektanirraa qofa akka yaadannootitti yoo gootan innu waan guddaadha. Baay'ee wanti garaa nama gubu maalinni waa'ee Haacaaluu kun nageessaa baduu dhiibbaa wanaafuudha. Yeroo hedduu yoo waa'ee gootaa haasa'u yoo waa'ee Oromoo haasa'u yoo waan hunda haasa'u waa'ee Haacaaluu wana keessa makumalee naan ta'u. Maaliif waan nama ofii beeku waan ta'eef gootota na dura faarfamaa turan osoo hin ta'in generation yookaan dhaloota bara keenyaa kana waan ta'eef akkaataa itti du'ees akka hamaa argite akka yaadame har'a borga nama isan argattee faa yaaddee waan of biraa dhabdeef baay'ee garaa nama nyaata dubbatamee dhumuun isaa nama mararsa dhugaa rabbiititti sinii galee so kan caacee kana fakkaata mee har'a warra bilisiginnaa kanatti hin darba. Bilisiginnaan ayyaana wayii kabaji ayyaana Gimbot maali jedhanii san hin kabaji kabara wayyaana hin kabajuu san hin kabajan hin jaalatan kaa abbaa isaaniitu guyyaa sanaan gootti qabate har'a garuu guyyaa gootota Ebla kana doo Oromoon tokko biyya keessatti shaamaa qabsiisee waan adda addaa godhee akka wanjalanyaa yookaan akka adda addaatti ilaalan. Mir'ila waan ani wanni jibbu keessaa dhaaba siyaasaa kana keessaa maali inni beektaa mirga olii eeguu wanni jedhu hin jiru adamma. Oromoof Oromummaa kiyya asirratti saddaqadhe. Biyya kana keessatti Oromoo ta'ee jiraachuu kiyya asirratti saddaqadhe jechuun kana jechuun yaani amma fakkeenyaaf kun alaabaa abbaa gadaatii fi kaartaa Oromoo qabaame. Biyya kanatti samoona kana girigirri jira. Girigirriin jiru maal inni? Ati Itoophiyaadhaa siin jedhan Oromoodhaa jennaan. Hin beekan immoo waan isa ajaa'ibu keessaa biyya kanatti Oromoof Itoophiyaa adda beekan. Biyya kana keessatti Oromoon hin daldalata. Kun baqatammaan jechuudha. Daldala baqaa kana keessatti alaabaa biyyattii Itoophiyaa jedhamtu sun takkaa mul'attee hin beektu. Alaabaa uummata Oromoo malee. Maaliif? Bakka jaalalli uummanni baqataan biyya kanaa Oromummaaf qabu. Oromiyaa miti ilaal. Gartee biyya tana yoo dhufte dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni dhufee ni dubbata. Waan Oromiyaa keessa deemte wayii si fakkaata. As deemtu alaabaa, as deemtu alaabaa, as deemtu alaabaa Oromoo kana. Itoophiyaattuu alaabaan abaaboo akkasitti kabajaan arganne. Gaafa silaa jijjiiramni jira jedhame sanuu akka biyya kanatti alaabaan kabajaan arganne jechuudha.
biyyootuma Awurooppaa biyya gurguddate sanitti alaaban akkatti mirmirfamna akka biyya kanaatti. Akka uummataa san hiriira baanee mirmirsuu baannuyyuu malee haalli ittiin keessoon mana nama iddoon daldala adda addaa Oromummaa dhugaadhaan jechuudha. Kanaaf bilchiginnaa guyyaa maalii jettee kakabachiisan har'a gootota ofii amma ilaalu bilchiginnaa nama lama qabdi. Waaqoo guutuu jeneraal Taaddasaa Birruu jaarraa abbaa gadaa maalii yoo hin jedhan har'a kaa guyyaan gootota guyyaan isaanii har'a waan kabajame. Guyyaa warri isaan faarsanii sunu bar akeeka warra amma jenereeshinii malee warra du'een faarsanii bar nama jiru hin jaalanne malee bar bilchiginnaan nama du'een faarsiti. Guyyaa goototaa kanan kabajne malee warra gootota darbisan nama tokkocha namni jibbitu keessa hin jiru. Hacaalus yoo ta'e hin jaalatan waa hundaa hin jaalatan maan kabajnee fedha amma dubbiin immootu hin jiru achirratti. Garaagarummaan jiru kana afaanin faarsaa guyyaa jarri godhattee fi alaabaa jaraa fannisuu dhabuun faarsuun maal fayyada? Keenya alaabaan abaawwatuun kabajaa guddaa qabdi gootota biratti. Ofii gootota sanii faarsanii ofii immoo alaabaa tan waliin qaban. Wayi immiyyee Itoophiyaan tun bar uummata Oromoo kanaan taatu. Dhiiga uummata Oromoo kana yoo hin xuuxin hin taatuuf maaliif isa? Ani shakkaayyuu maal shakka beektaa? Abiyyi immaan kun odoo bu'ee namni biraa kana ammas Oromoon filattoo hin bulche. Immiyyee Itoophiyaa tanan dhiisaa ka jedhu shakkii guddaa qaba. Shayxaana wayii qabdi sila wanni tun. Uummata Oromoo tanan waa goosifatte. Dhugaa rabbi irraa dubbadhaa warroon amma duraan bulchaa turaniyyuu Mallasii fi Minilik yoo ta'e malee tuuwwan hundisiituu diqaaltotuma Oromoo akkuma kanaatti. Oromoo of wallaalte. Oromoo of gattuu. Isuma akka kanaati jechuudha. Kun immoo hunda caalaa of gataa kun. Jaruma saniifillee hin taane waan isaa ajaa'ibu keessaa. Jaruma Amaaraa sanillee hin taane. Amaara isaan jennaa minu. Jarallee hin taane. Nullee hin taane. Ofillee hin taane. Qilleensa irratti of afarse. Abaawon of ijaaree jira. Ajaa'ibatti of ijaaree jira. Ka abaawoo dhiisi gaafa. Biyyattii abaawoo bulchachuu hin danda'ama. Waraanaan of ijaaranii maalii jedhanii. Jabaadhaa kana nu jiraadha. Isin taa'uun keessan qoftuyyuu Oromoodhaa gahaadha. Oona gaallee jedhan. Oona giitti jira Oromoo keessadha ni sodaata waan ta'eef jiraachuun keessan baay'ee gahaadha. Guyyaan gootota Oromoo kana fakkaata. Manuma mana keessanitti taa'atiniin waa tokko of hin cinqinaa. Shaamaa qabsiifnaa maalii qabsiifnaa jettanii of hin cinqinaa. Amantiin keessan isin dhoorguu danda'a waan ta'eef anamma shaamaa qabsiisuu maalii waan akkasii irra hin kaadhu. Maali inni irra kaadhu? Akkanumatti kula bakka. Oromoo urgaa'udha. Dhumattee egaan daawwattoota hordoftoota keenyaa har'aaf qophiin keenya kanuma fakkaata guyyaa biraatiin walitti deebina. Already Adam Tube. Namoonni chaanaala keenya faariyaa taatan subscribe gochuu. Maatii keenya ta'an dagatinaa. Nagayaan naa turaa isin jaaladha.